Afrikaa kibbaatti imaamni jaalala saala wal fakkaataa leellisu ajjeefame. Addunyaa irratti imaamni ifatti saalquunnamtii saala wal fakkaataa raawwatu yookaas immoo geey ta'e Afrikaa kibbaa keessatti rasaasaan ajjeefamee jira. Namichi beekamaan maqaan isaa Muwaasin Hendrix jedhamu umurii isaa waggaa 57 ta'e kun masjiida Cape Town namoota saala wal fakkaataa jaallatan yookaan geey ta'aniif musliimota moggeeffamaniiru jedhamanii fi bakka naga qabeessa jedhamee geggeessa. Namni kun sanbata ganama konkolaataa inni keessa ture magaalaa Kibba Kibraa jedhamtu keessatti daguudhaan haleelamee ajjeefame. Shakkamtoonni eenyummaan isaanii hin beekamne lama fuula isaanii haguuggatanii turan konkolaataa keessaa ba'anii konkolaataa imaamichi keessa turetti dhukaasa hedduu roobsan jedha poolisiin ibsa kenneen. Oduun ajjeefamuu Muwaasin Hendrix kun warra deeggartoota saala wal fakkaataa yookaas immoo LGBTQ fi kan garee hawaasa kana deeggaran biratti naasuu guddaa kan uume yoo ta'u ergaa gaddaa jajjabeessuu addunyaarraa hedduun ergamaa jira. Daarekteera olaanaa The International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender Interest Association Julia Hart yakka jibbiinsaa ta'a jennee wanta sodaannu kana aangawoonni akka qorannoo gadi fageenyaan irratti geggeessaniif waamicha taasistee jirti. Ifatti mirkanaa'uu baatullee Muwaasin Hendrix erga gaa'ila dubartoota lamaan gidduutti geggeeffamu yookaas immoo lesbiyaan eebbiseen booda ajjeefamuutu dhaga'ame. Ibsi tokko ajjechaa kana karaa viidiyoo nageenyaa karaa miidiyaa hawaasaa irratti qoodamee mul'ate. Viidiyoon sun akka agarsiisetti konkolaataan tokko makiinaa Muwaasin Hendrix keessa ture marfata irratti dursee karaatti cufe. Akka poolisiin jedhetti Muwaasin Hendrix teessuma duubaarra ture. Akka viidiyoon CCTV irraa argame mul'isetti namoonni miidhaa geessisan daandii gama biraarraa konkolaataa keessaa bu'anii karaa foddaa konkolaataa imaamicha keessa ture duubaan dhukaasatti bananii jedha gabaasni BBCdha.